አይ ባቀልድም ችግር የለውም። Faatti namni akka kee na kolfisiisu hin jiru addunyaa kana irratti beekamu ta'e. India qalbiin akkasii isa jira gaayis. Maaraaf yaadni isaas gad lafa finfinneef Ibraachi irratti na wareegama gaayisaan. አንድ ሰው እናስገባል። አይዞሽ ችግር የለም አይዞሽ። ኧረ ማሪፍ ቁቤት ዴራ ማራፊ ክራቺ እንዴት ናችሁ? አይ ዳኒ እንዴት ነው ዳኒ? አለን ዋኖፊ ኦፊት ኢንተላ በሬዱ ገልፈቴ ኩኖ አናፋ ሞ የቹ ለሙጫ ፉኛን ከለቸ ጉባ ጅሩ ፊዴ ኦዬ እንዴት ነው? እንዴት ነው? ፒስ ነው? እንዴት ነው የምንጫወተው? ኢሊሚኔሽን ነው ለአራት ነው የምንጫወተው። ዳኒዬ የኔ አባት እንዴት ነሽ? ራቻችን Nimarata mi gana marata. Please tap goda. Guys tap goda yalla. Asgarga. Navi galcha asgarga. मैं नाभी को तो मैं बनना थी गाइस प्लीज थाप को पिलिंग गोड़ा नाभी को तो थाप को पिलिंग गोड़ा प्लीज अक्कन ते ना ला अक्कन अंकन इनको को डाला मानोए ना पड़ते मिलियन तो वल्लाही ना पर गाइस थाप गोड़ा उनके के थाप गोड़ा रब्बी ये थाप गोड़ा उनके के सनु थाप गोड़ा उनके के सर थाप भी गोडू वरी थाप भी मेरा कैसे गलो कब्दन हाका जान में बिला गिजा सरी थाप गोड़ा इकमा को तो असिन हाय नांजरी में को असिन हाय नांजरी इकमा Akuun hin jirtu bara yaada faatee wanni isin jabaas jala hin jirtu bara mana nama Itoophiyaa jiru ni beekta. Keessaanin bilbila seerta. Kalaas bakka naafi dubbisaa kalaas dhiisi kalaas. Ati ana yoo dubbifte yoo ana na dubbiftu maaliif na dubbifne ati ana? Hay maal abbaa keetiitii si godhe? Hay. Ababaa guutaa gaayis. Ajaa'iba qabde ammoo piriisa ababaa guutaa. Hay. Rakkate yani wallahi. Ababaa guutaa naante ababaa guutaa namni garagaraa ababoo gaayis ababaa sadii namni garagaraa. Journey please. Namni garagaraa ababaa sadii guutaa naante nama kuma takkaaf dhibba lamaan jirtanii sheemiin isin haa qabu. Namni kuma sadii tokkoof dhibba kuma kudha lamaan kan immoo micoon tun naa parte yaa. Wallahi muniree kiyya galatoome warabbil kaaba. Giiftii ka kennu rabbitu beekaa ababaa guutaa. Naafi na igi biyyatis kottu na naasini yatis. Ababaa guutaa. Aashee afaan. Ababaa dhagaayis ababaa guutaa ababaa. Hay akkami seentesa? Maal inni adimaan dila kana keessa gaayis. Yaa taaptaan naaf hin gootan koppiliink hin gootan. Ababaan guutan ishii taadamaan na fayyada riikoordi bicha na waraabun asteettanii. Teessanii riikoordi bicha na waraabdan maal inni? Tirippilii fayyadamaa yoo jiraattan. Iskeenii bira akkana gochuun gaas gatii takkan gaafatu bar tola taaptaaf godhama. Tola taaptaaf godhama. Guys, trippilidha bannaatachu trippilidha yoo jiraattan trippilidha guys. Kuma takka yoo arganne kuma sadiidhanna trippil. Guys trippilidha ol gargaara. Family trippilidha. Trippil guys trippilidha family. Sagaleen kee hin jiru sagaleen kiyyamoo maaliifoo? Sagalee kee hin jiru? Ka isaanii moo kiyya? Anka isaanii trippilidha jecha mi'uutu godhee bar. Hundi keessa mi'a anatu isiniin jedhe gizee sadi akkana tuttuqa. Thank you galatoome namni amma keeppinaa kennite kun. Gizee sadi laal takka lama sadi gizee sadi gatuttuqa gizee sadi. Iskiriin bilbilaa gizee sadi gatuttuqa. Yeroo sadi. Gizee sadi akkana tuttuqa laal takka lama sadi gizee sadi. Yeroo sadi guys. Bakka niisa soofanii. Hundi keessanuu gizee sadi gizee isin fayyadaa ilma keessanii faloo godha. Bakka rakkattanitti isin cinaa dhaabbata. Please taaptaabii deemaa osoo nu makkabe. Liivi!
Habibi kiyye. Guys, bakka qabne. Wayne. Ya Rabbi marata gadu raja. Aw namni. Mira keessa galchan wallahi. Aw hada yanti yana arsani ba atinarre. Oy please abada amma taballam lal kanu kanan mu best of three. Hada fate lal inshallah. Oy Wallahi lal ulfata qatta yookiin natu qatta yoo atin dandeenye. No yo fede daddena ta yechuni qaba daddena ta si yo fede bobboti mananna finchani jayyon fede. Hadiri waliin tabadde boy. Mirga kiyya. Bobbo keessatti. Please. Annabi wajji tabadde. Liifi habibi kiyya galatti. Abu barreessa jalatti wallahi. Maali? Annabi waliin tabadde moo hadiri waliin tabadde? Kalas stop. Tokkoof tokko tapha takka hafa tapha tana yoo gumoote qixaata barbaadde qatte wallahi. Erge okay. Please copying godha qixaata kana. Deebi qaddu ko. Maali yaati? Share godha guys. Hundi keessanuu share. Copying godha ararraa qabu. Deebi qaddu kootu. Haada faatee maali? Dhiqadhu kootu warning na kennu jira. Wallahi. Wallahi. Jaldee sana seeni. No, daakuudhaaf warning guys ane TikTok fi familia ngali fuula akka deemuun fedhuwan. Hagati tapkoodha isin maal gootan beektan hagati isaan dhufanii tapkoodha. Akkas jabaa keenya tasbih. Memberi taa family. Tasbih. Member mana taa copying godha. Memberi taa. Let's go everybody guys. Copying godha hundi keessan tapkoodha tap screen share gocha copying itti qabame nama 776 jirtu kun gadi qabisiya tokko copying. Nama kuma takkaan jirtanii memberi. Daafamee copying kana kuma sadi galcha. Copying itti qabama maaliif jenna warning kennee jira waan ta'eef daba ka hundi keessan. Everybody guys. Link godha hundi keessan warra jalatti namni 800 kun copying. Toppaan top to follow godha laal inni raafatina. Kuma sadi galcha. Munir illee follow gocha inni raafatina. Thank you Munir. Dafaga. Everybody guys dafaga qabaga. Me family memberi taa. Guys copying godha. Hundi keessa copying gadi qabi. Memberi nu fayyaddi waan ta'eef memberi taa. Warri member manata. Hundi keessa guys dafaga. Daf. Gadi qabila copying everybody guys dafaga. Me ati jirtu. Es jirtu me jollen kadir. Jollen kadir ubanna dafaga. Tab goda copying share ko. Dafaga la. Guys, me copying deman jiru talan jiru nabira. Tabate yero copying. Deman wallahi kuma sadi sesani mashallah. Mashallah dafaga dafa itimuda kuma shangalu ka copying. Daf. Kit goda. Sheti kima kana wagwada sila kuwan copying. Gadi kabina sinjare. Sheekota maal taatan? Fajira kadiri. Let's go. Amma maal gootan beektani? Siistama tokko isinitti barakeeffadha. Siistama tokko isinitti kadir kana yoo injifate hin adabaa jechuudha. Yoo kana isiin injifatte gana ammallee tapha tokko tafaa hin miidhamtan. Amma kana irratti duutanii waan qabdan kennitanii injifachuu qabdan. Isinii galtaa dubbiin? Hundi keessanuu share naa godha. Dubbii yoo isinii galte tokko qabdante. Ajaa'ibaa wayii keessaa baate isaa geemara. Tap goda. Duraan Share godha. Inuma dandeettaa akkam. Tap goda, share goda. Link keessan itti muddaa dafaati. Dafa sirriitti qixqixi goda dafaati. Hundi keessanuu share naa godha. Wallahi tapha takkitti tana laa. Yaa Munir. Qofa jala jira. Nama sadi moo meeqa bichaa tapha tokkicha kana irratti wareegamiiti. Harka kennatti itti deebi'ee wajjin taphatu. Share naa godha. Hundi keessanuu harka kennatti abaatu ati faate assalaamu alaikum an harka kennadhee jira jettu. Itti himi yoo maal wala wanti madaamin tun illee rikkiin mee wallahi madaamin tun baay'ee rikkiin jirtu qoy maaltu rakkaasii godha dhiis irraa kaasini kalli walli Barsha baqaa qaba. kalli walli dhiis Koy dhaabbo. qabutti hin jiru dhiis. Ndee arafaate eenyuun akka taateen beekan yaa kennattee Kan deemne amma nu jalaan miliqin kaa lubbu nu jalaan miliqin as eegu jira as jira na dhageetta. Ani haati faate eenyuun akka taateen hin beeku akka nu jalaan miliqin. Adara kadir biyya galee warra kee hunda bira dhaqa adara hin miliqin. Wallahi billahi an eegu anuu gastii kana keessa taa'u waan bu'aa guddaa qaba argitanii. La bakkeen hin jirre ana kana eeguu jechuu akka sukuriitiitiin har'a maaluma keessa seennesa. Saa waahida natti eeburu ganama dalagaa saa 10 qaba. akka achi siqetti argadhu. Tap godha ka ijoollee as sartasi lee ilaa namni si akkasumatti isin dukkana maal jechuu?
Family share na godha agarsiisa. Dafa miira keessana ga miira keessana. Hundi keessanuu share na godha guys. Kiyya wallahi. Wayee galame tamni. Inni galam nama dhaqi gaama dhaqi. Okay. Dhaqam family keessatti. Absir Yaa lubbuu Rabbi kiyyaa. Please. Ila dhaggeeffadhaa jira keenya na zollomte haati faaxeeti zollomamaa bira rabbi jira isinii zollomamaa bira jirtanii tapha tokkicha kana carraa qabaa tokkichi kun kan macarrashaati na taphachiisaadha. Booda tapha lamatti deedan ammuma fixadha. Ammumatti na wanti godhaadha please tapha kana tokkicha kana please yalla let's go finishing dha yalla haadha faaxee deebisi kootu waa barreessuu jena januu dhiisi yalla. Waan geemii lama ammuma kanarratti fudhatan jenne. Yaada taarti gahe. Maal jechaa jirtan? Waa soqachuu jirti gara biraatiin. Waan geemii lama ammuma kanarratti fudhatan jenne. Please yalla. Me guys please tap maani me mira keessa gala. Kun kan macarrashaati. Haga harkisin dhukkubutti please. Haga harkisin dhukkubutti taap godha. Haga harkisin dhukkubutti share copy godha. Haga harkisin dhukkubutti taap copy godha. Ya macarrashaa. Kama carrashaatu kun. Family tiya guyyaa hadhaa kana naan taane yoo muuna. Amma dabili ilaal. First gift illeen bannaatu muniireen faan daddabanii deemanii. Muniiriin jira. Murtiin hin deeme bannaatu. Galatoomii murtii kiyyoo deemtellee. Galanni kee yoo muunaan taatu. bilisummaa haa ta'u habiibi kiyya. Guys please. Namni guyyaa hadhaa kana naan taane liqiillee tanaan isinii deebisa namochisa. Guys please wallahi wabillahi. Liqii fa'aa kanarraan godhatanii Allah. Gumaata please. Gumaata. Haati warraa kiyyaa. Geemii beellama narra godhadhaa guys. Geemii beellama. Warri geemii beellama fa qabdan liqii fa narra godhadhaa. Ara cabbiin nurratti deebite guys. Taaptaa godhame. Taaptaa godha cabbii kana nurraa kaasa family. Hundi keessan yalla let's go guys. Gisee sadi gattutuqa nurraa kaasa. Gisee sadi guys. Gisee sadi. Ara salphattani gisee sadi. Gisee sadi gattutuqa. Liina galatoom. Gisee sadi guys. Gisee sadi. Speech challenge guutaa. Ababa afurun. Anaa miti guys kabaay. Anaa miti kabaay. Kadiir amma anaa isi baay'ee jedha yaa rabbii kiyya. Harka na haa qabu anaa miti. Harkuma na haa qabu anaa miti. Wallaahi billaahi anaa miti. Isi baay'ee jedha. Wallaahi anaa miti. Maal ta'e? Irraa darbame moo maal ta'e? Qoyame irraa darbame moo maal ta'e? Anaa miti wallaahi billaahi anaa miti. Raachiin sila maal uffatee dhufe? Raachi reef roomantikii waa ilaalu jira baar. Waa'ee ko? Yaa waa'ee kan kee ilaalama yaada biraa qabamu kan kee malee. Maal waa'ee ko? Raachee koon. Mattaawqa nama gaafatanii shawaa yoo gale. Maal inni shawaa galuun maalidha? Maal jechuudha? Achi heerumuudhaaf. Mara koo qaba akkasitti akka barbaaddeettiin fudhattu kan barbaaddees kudhaan siif Mattaawqas gaafatanii naan jedha. Lakki. Si jammar eenyutu nama gaafata? Mirga qabda. Mirga qabda. Naante milinne ani milinne warabbal qaba ani milinne maaliif miliga guys indee maal taatan ana sanyii gootichaa ana sanyii taatee birroo ana sanyii Haacaaluu Hundeessaa ana sanyii Leenjisoo Diiqaa ana sanyii Garasuu Dhukii. Waan ofii mucattiin kun hin bareeddu. Hai. Raachee dinaa. ደህና ነኝ እግዚአብሔር ምን ነው ይሄ እኔ ሀውልት ነኝ እንዴ ሃይራችን እንዴት ናችሁ በይ እሱ ሰላም ስላለኝ እኮ ነው አንቺ መች ሰላም አልሽኝ ታዲያ መጣሽ እንዴ በሱ መሀል ነው መጣሽ አይደለም እንዴት ናችሁ ሰላም ነው በይ ምን ነው እንደ ሃይራችን እንዴት ነው ምን ነው ይሄ እኔ ሰው አይመስልሽም ራቹ እንዴት ነህ ደህና ነህ አለልሽ አራፍቂ እንዴት ነሽ እንዴ ገና ከመምጣት ሄደችብኝ ምን ላድርግ ዋና ፊጋ ፈቆል ፊቱ ደስ ነው እንጀቱ ኡጂ አትሳቁ
እንዴ ዋናፊ ልውጣላችሁ መሰለኝ። ውጪ ነኝ፣ ስራ ላይ ነኝ። እሱን ይዤ ነው የምወጣው። ራቼን ይዤ ማን ይዤሽ? ምን ነው ካርቶን ነው አንቺ? እሱ ይዤሽ የምትወጪ እንዴ? ካርቶንማ አይደለም እንዴ? እኔ መሰለሽ ካርቶን ታዲያ ምን ነው እንደ አንቺ እሱ ይዤ ነው የምወጣ የምትይው እንዴ? እሱ እኮ ምንም አላለም። ምን ሆነሽ ነው? ተረጋጊ እንጂ እኔ እህት። እኔ ያልኩት ታዲያ እኔ ያልኩት ካወጣሁት እሱ ይዤ ነው እንዴ? እሱን ብዬ ነው የመጣሁት። እሱን ብዬ ነው የመጣሁት። ይዤው ነው የምሄደው። እኔም ላይ እሱ ብዬ ነው መጣሁት። ጉድ ነው።